Qormaan biyyaalessaa kutaa 12ffaa milkaa'inaan xumuramuu humni waloo hime. Ayerlaand Itoophiyaaf deeggarsa yuuroo miliyoona 15 taasifte. Daandiin qilleensaa har'arraa eegalee Baardaarii gara Dasee, Maqalee gara Shiree akka balali'u beeksiseera. Hooggantoonni fi miseensonni shanee Shawaa Kibba Lixaa Sooddoo Daaciitti barbadeeffaman. Bal'inaan isinitti himaa odeeffannoon kun namoota biroo biras akka dhaqqabuu danda'uuf sheer, sabskiraayib fi laayik godhaa. Turtii gaarii. Qormaan biyyaalessaa kutaa 12ffaa tibbana sadarkaa biyyaalessaatti kennamaa ture rakkoo malee milkaa'inaan xumuramuu humni waloo nageenyaa fi tika biyyaalessaa beeksiseera. Humni waloo qormaata dabaaluun giddugaloota qormaan itti kennamuu dhaqqabsiisuu fi barattootaaf eegumsa barbaachisaa taasisuun qormaatichi rakkoo nageenyaa malee akka xumuramu taasisuu himeera. Milkaa'ina kanaaf hawaasni fi maatiin barattootaa gumaacha taasisaniif akkasumas qaamolee nageenyaa ergame itti kenname ga'umsaan baatan hundumaa humni waloo galateeffateera. Itoophiyaan raayyaa ammayyaawaa fi ga'umsa ogummaa qabu ijaaruu hubanneerra jedhan Itaamaajoor Shuumii Ittaanaa raayyaa ittisa Moorokoo Meejar Jeneraal Aziz Idriis. Ministeerri ittisaa raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mohaammed Meejar Jeneraal Aziz Idriis waliin mari'ataniiru. Marii isaaniitiin Meejar Jeneraal Aziz Idriis turtii isaanii dhaabbilee raayyaa ittisa Itoophiyaa garaagaraa daawwachuun Itoophiyaan raayyaa ittisaa ammayyaawaa fi ga'umsa ogummaa qabu ijaaruu hubachuu dandeenyeerra jedhan. Industirii raayyaa ittisaattis daawwannaa taasisaniin muuxannoo bal'aa qooddachuu fi turtii isaaniitiin simannaa taasifameef galateeffachuu odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaarraa argame mul'iseera. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mohaammed gama isaaniitiin hariiroon Itoophiyaa fi Moorokoo gidduu jiru seena qabeessa ta'uu himan. Daawwannaan jilichaas hariiroo kana gama loltummaa fi dameewwan kanneen birootiin daran cimsuudhaaf iddoo olaanaa qaba jechuun himaniiru. Ayerlaand Itoophiyaaf sagantaalee misoomaa fi namoomaaf kan oolu deeggarsa yuuroo miliyoona 15 taasifte. Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa akkasumas ministeerri ittisaa Ayerlaand Miisheel Maartiin guyyoota afuriif daawwannaa Itoophiyaatti taasisaa turan xumuraniiru. Miisheel Maartiin ministeera maallaqaa Ahmed Shidee waliin marii taasisaniin Itoophiyaa dabalatee naanno'ichatti namoota deeggarsa barbaadan fayyadamtoota taasisuudhaaf deeggarsa maallaqaa taasiftee ilaalchisuudhaan ibsa kennaniiru. Waggoottan 50 darban Ayerlaand diinagdee tajaajilaan hoogganuu fi daldala alaa irratti xiyyeeffate hordofaa turuus yaadachiisan. Itoophiyaanis imala misoomaa taasiftu keessatti deeggarsa taasisuudhaaf fedhii akka qaban ibsuudhaan biyyi isaanii kanneen rakkoof saaxilaman deeggaruudhaaf kutannoo akka qabdu himuu isaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaa Ayerlaand irraa argame mul'iseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa har'arraa eegalee Baardaarii gara Dasee Kombolchaa akkasumas Maqalee gara Shiree balalii kallattii kan eegalu ta'uusaa beeksiseera. Har'arraa eegalee torbeetti guyyoota 3 kibxata kamisaa fi sanbata Baardaarii gara Dasee Kombolchaa akkasumas wiixata roobii fi jimaata immoo Maqalee gara Shiree kallattiidhaan balalii kan taasisu ta'uu himeera. Godina Shawaa Kibba Lixaa iddoo Sooddoo Daacii jedhamuun beekamutti hooggantoota diinaa badiinsaaf shira xaxaa turan irratti tarkaanfiin fudhatameera. Raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa kutaa Riippaabilikaa Koloneel Fiqaaduu Xilaahuuntu kana hime. Hooggantoonni garee diinaa tarkaanfiin irratti fudhatame Jaal Morkaa fi Jaal Mo'ii jedhamuudhaan beekamu jedhameera. Haleellaa raawwachuudhaaf shiruudhaan qophaa'aa akka turanis himameera. Kutaan humna eegumsaa Riippaabilikaa akkuma eeruu argateen hatattamaan iddootti argamuudhaan nagaan akka harka kennataniif gaafatus waan didaniif tarkaanfiin irratti fudhatameera ajjeefamaniiru.
hooggantoota olaanaa lamaan dabalatee miseensota garee shororkaa kanneen biroo lamarrattis tarkaanfii fudhatameen kan barbadeeffaman yoo ta'u meeshaaleen waraanaa itti fayyadamaa turanis booji'amaniiru jechuun kan gabaase miidiyaa hawaasummaa raayyaa ittisa biyyaati. dhumarratti waa'ee duula ashaaraa magariisaan isinitti himaa. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad hojii biqiltuu dhaabuu irratti hawaasni hundumtuu akka hirmaatuuf waamicha dhiyeessaniiru. Kaleessa waamicha muummicha durayyuu qaamoliin hawaasaa garaagaraa guyyoota adda addaatti iddoowwan filatamanitti biqiltuu dhaabaa jiru. Kaleessa hooggantii olaanaan iddoowwan adda addaatti biqiltuu dhaabeera. Afyaa'iin mana marii federeeshinii obbo Waganyoo Tashaagar naannoo Itoophiyaa kibbaa magaalaa Arbaa Mincitti biqiltuu dhaabaniiru. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataas haaluma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee naannoo laga qabbanaatti biqiltuu dhaabaniiru. Hojicha irratti itti aantuu Afyaa'ii Loomii Badhoo hooggantoonni fi hojjettoonni waajjira mana marii akkasumas miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa hirmaataniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad fi itti aanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgan Xuruunaas haala wal fakkaataadhaan piroojeektii caakkaatti argamuudhaan biqiltuu dhaabaniiru. Dr. Abiy wayituma kana ergaa dabarsaniin hawaasni martinuu akkuma waggoota darbanii hojii biqiltuu dhaabuu irratti hirmaachuutu irraa eegama jedhan. Akkuma kanaan dura lammiin hundumtuu yoo hirmaate seenaatu galmeeffama. Misooma ashaaraa magariisaatiin Itoophiyaan fakkeenya ta'uun fudhatamaa jirti. Adda durummaan hunda biratti fudhatama argate akka itti fufuuf hirmaannaan lammiiwwan hundaa murteessaadha. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee akka himanitti carraaqqii hanga ammaatti taasifameen biqiltuu akaakuu garaagaraa biliyoona 4 dhaabuun danda'ameera. Baranaaf kan karoorfame milkeessuudhaaf ammoo muraasatu hafaa jechuudha. Kana ammoo duula guyyaa tokkoo fi hojii dhaabinsa biqiltuu guyyoota muraasaatiin milkeessuun ni danda'ama. Wanti guddaan biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane biqiltuu dhaabamee kunuunsuudhaan akka latu taasisuudha. Dhimma kanaaf hundumtuu xiyyeeffannoo kennuu qaba. Egaa hordoftoota koo kabajamoo waan hordoftaniif waan na dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon haala kanaan isin dhiyeesse kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf chaanaalii kana kanneen laayik sabskraayibiin goone sabskraayib akka gootan akkasumas namoota biroo bira akka dhaqqabuufis sheer laayik akka gootan isin gaafadha. Turtii gaarii.